baay'ee daafii hawwi ani like social media kan irratti qofana seedii sanatti baay'ee dhugaa rabbiin isin lamma faayishi maqaa hawwi lamma faa maqaa obboleettii waa dhuftu hundumti keessan nagaa geeta Ashama arkafuni kabajamtoota daawwattoota seenaa koo YouTube fayyaa keessanii nagaa fi jaalalli waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u anis nagaa godha isinirraa akka nagaa taatan waaqayyoo irraa abdii qaba nagaa fi jaalalli waaqayyoo daddabalee bakka isin jirtanitti lafa isin jirtanitti isiniif haa ta'u jecha alaafis dees keessa isa laayis warroonni seenaa koo YouTube dhaggeeffatan galatooma warri subscribe na gootan irra galatooma hundi keessaniyyuu isinin jaaladha isinin kabaja baay'ee tokko kabajama amma simu seenaa keessan like subscribe godha commentis barreessa hundumayyuu godha waan namaaf gootan anaaf irreena godha amma kanarratti aansee video isa darbe kanarraa waan dhageessan hin jirtu arra waa'ee raachirraa dubbachuu dhufe waa akkuma natti fakkaatetti akkuma obboleetti tokkotti waa'ee raachirraa dubbachuu dhufe raachiin dhugaa waa'ee raachii dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama hudha beektu baay'ee tokko bak simmeeti keessa nama galcha maaliif jettu amma obboleessa kana jechuudha obboleessa kana otoo beekanii otoo namni beekee jechuudha obboleessa kana wantumti hirraa dubbatamu hin jiru bar wantum ila gochumti raacheen balleessa dhumti raacheen utuma hojjeteeyyuu jechuudha balleessadha jedhanii wanti hirraa dubbatan hin jiru bar obboleessa qaalii akkana obboleessa nagaa akkana obboleessa jaalala akkana maaluma saatu isa bira dabarsee obboleetti isaa inni xaarii meeqatti ummata namni gaazexaa hawwatee reediyoo beeksisee TBS deemee TV maalii deemee nama badii harkata raachiin garuu dhugaa ofii isaatii dadhabee ofii isaatii umurii isaa muluu obboleetti isaa itti dadhabee itti waan hunda baasee obboleetti isaa kana hargate isin immoo obboleetti isaa kana yeroo jala namni jalaa tuqu baay'ee tokko namatti dhagahama unkaan obboleetti dheebotanii argatan dheebotanii daaranii argatan mana miti kan wajjin guddattee wajjiniin taphattee wajjiniin mi'aa fi bishaan dabarsitee wajjin haa hunda dabarsiteeyyuu obboleettiin kee yoo tuqamte ammasitti dhagahamu laali unkaan obboleetti akkas dhamaatee argattee miti bakka wajjumaan guddattee tirii tokkorraa nyaattee bakka waan barbaadde wajjin taatee guddattee yeroo bukkee keetii obboleetti kee namni tuqu sammuu kee keessatti waan dhagahamu laali raachii jechuun dhugaa waaqayyoo jechuudha utuma namni iyyuu dubbachuu baatee raachii jechuun ani beeku akkatti akka warqii akka warqii daabii beektu miti akkas maaliif jettu namni kun waa meeqa keessa darbe namni kun waa meeqa ta'e isayyuu ta'ee isayyuu dabarsee waa meeqa ta'ee isa hundayyuu akkasumatti bira darbee gootummaadhaan bira darbee humnaan bira darbee tooftaan bira darbee gaarummaan bira darbee as bahee immoo innaas isin fuulduratti mul'atee ija namaa keessatti mul'atee namni kun ol jedhee jabaatee hunda cunqursaa isa dur irratti haguugame ba'aan abbaa ba'aan haadha ba'aan obboleessa ba'aan obboleetti irratti gadi haguugame sana keessaa akkasiin bahee gootummaan isaa dubbatamuu qaba malee nama kana waan asii gadee qabamee dubbatamu takkarree hin qabu jechuudha raachii jechuun anaaf akka warqii obboleessa gaarii jechuudha dhugaa waaqa maaliif namni kun oromoo obboleettiin kun yala baddee na gargaaran jenne nama biraa obboleettiin kun yala baddee na gargaaran hin jenne ofii isaatii boolla qotee lafa seenee gadi bahee ol bahee nama kana hargate waaqayyoon baga isaa gargaaree waaqayyoon isa gargaaree wal argan ati immoo mana maaliitiin waa'ee raachitiif mee afaan guuttee dubbattu isaa akkamiiti dhugaa waaqayyoo jechuudha waa'ee raachii afaan guutanii dubbachuun kun nama dhuguba dhugaa waaqayyoo jechuudha maaliif nama kana maal keessa akka bee seenaa isaa isinitti hime akka isin irraa barattaniif keessa namni koo keessa taa'eeti rakkina himata inni garuu keessa bee kibriitii dhugaa waaqa dhuguma abasuudha inni dhuguma inni kibriitii dharabbi dhuguma tridentii immoo maal jedhan sana dhugaa waaqayyoo jechuudha isinii galee
namna kanaan argamu. Namna kanaa in argamu. Barbaadeetu argattu nama kanaa jechuudha. Namni haadha dhabee, obboleessa dhabee, obboleetti dhabee lafa qullaa keessa jiraate. Ani boru kana keessan darba jedhee keessa darbee sitti agarsiisuun isaa kun gaarummaa nama kanaa yookiin fakkeenyummaa nama kana godhattee bahuu qabda malee gaddeebii nama kanaa maalirraa gaddeebii hin qabu bara. Namni kun gootummaa malee gaddeebummaa hin qabu. Otumaatti dubbachaa oolte namni si dhagahu hin jiru bara. Otumayyuu saba kee ta'uu baate, otuma eenyummayyuu ta'uu baate akka nama Itoophiyaawii tokkotti namni kun gootummaa isaa gisee tokko gara keessan dhufuusaa kanayyuu otoo dhufu baate dhugaa gisee tokko otoo garuma jira sanaatti irree deemee achuma isa wayyaaf rabbiif maaliif seetan namni keenya asii olee nama hin qabu maaliif akka ta'e hin beekan. Ani baay'ee tokko natti dhaga'ama akka beekumsa kootti jechuudha. Kanaaf amma waa'ee raajjanii namni innaa gadi bee akkas waan maalummaa isa dubbatu baay'ee tokko si aarsa beekte. Maaliif obboleessa qaalii akkasiin argattu. Obboleessi qaaliin akkasii hin jiru. Eessumayyuu too deemte jechuudha. Obboleessi kana hunda baatee namni kana hunda baatee ijoollummaa isaatiin kana hunda baatee keessa darbee erga keessa darbee dhufe ani akkanan ture akkanaan keessa darbitu isinis akka kiyyaa kanatti keessa hin darbama waan hunduu jedhee dhaloota isaa gadi nuyirree warra hangafa isaa yookiin hiriyaasa taanirree nurree nu barsiisee itimmoo gaddeebitee waa'ee isaa akkas yeroo borcamu baay'ee tokko nama aarsa dhugaa waaqayyoo jechuudha. Maaliif nama kana otoo siif danda'ame bakka waan guutuu foo dhabde inni hojjechaa jira hojii isa sanarratti jajjabeessu maalummaa isa sana jajjabeessuudha malee gaddeebistee gaddeemummaa bakka waan ta'e akkasirratti odeessite akka namni nama bakka yoone namatti hintinii jedha dhugaa waaqayyoo jechuudha. Waa'ee raajjee seenaa raajjee namni dhaggeeffattee gurraa qabdu namni dhageessi sammuu keessa qabdu akkamitti akkanattis keessa hin ba'ama akka inni siin jira jettee akka bartu si godha bara si galee edaa wanta akkanaa siin jira wanta akkanaa seedaa otoo dhufe keessan darba anis jettee keessa dabarta bara yoo sammuu qabaatte jechuudha. Kanaafiyyuu raajjirraa barumsa guddaa fudhatta malee bakka waan badaa isarraa fudhattu jechuudha. Ergaa guddaa barumsa guddaarraa argatta si galee. Gisee inni geema taphatu fuula TikTok irratti yeroo inni geema taphatu sanas waan baay'ee irratti ga'e. Mucaan kun garraamummaa isaatiin anaa jettanii waliin lolina anaa jettanii waliin dhabina warri wal dhabdan irra walitti taraarama dhiifama walii godha ani sabni koo naaf hin caalu geemiin neema aafuuti ani saba koo faanan jira jedhe as bayeetoo mataa nama gaggaragalchee nama narrabsin as bayeetoo akkana naa godhaa hin jenne wanti baay'een irratti godhamaa ture si galee wanta baay'ee irratti ta'e amma har'a kun waan dubbii raajjirra waan akkas afaan isaatii akkasitti dubbatu kan isa godhe immoo maalummaa obboleetti isaatii jechuudha. Namni obboleetti qabdu maalummaa obboleetti ni beekta namni haadha qabdu maalummaa haadha ni beekta haadha malee dhalan namni kun immoo cimaa caalu. Kanaafiyyuu nama kana otoo sii danda'amee jajjabeessuu qabda malee nama kanarratti ka'uu hin qabdu nama kanarratti maalummaa isaa badummaa isaa himuu qabdu badiis hin qabu waan ta'eef jechuudha. Gaarummaa malee badii hin qabu si galee namni kun gaarummaa waan gaarii irraa baratta barumsa guddaa barumsa baay'ee tokko bareedaa irraa fudhatta nama kanarraa otoo sammuu qabaattee jechuudha. Ijjennoo inni irra ijjattee deeme sana ijjattee deemuu hin dandeessu otoo si ta'e eenyumtu keetu jechuudha. Anumtirree atumtirree wanta inni keessa darbe sana namni keessan darbu dhugaa waaqa umurii sanaan jechuudha. Kanaafiyyuu nama kanarra barumsa guddaa fudhattee keessa darbita malee nama kana gadi qabdee hacuuccee akkasii namni kun jettee wanti irraa dubbattu hin jiru jechuudha. Kanaaf saba keenya mee of gaafadhaa dhugaa waaqa warroonni waan hamaa dubbatta warroonni sammuu keessan keessa wanti hamaan guute mee hammeenya of keessa baasatii gaarummaa lallabaa. Dhaamsa koodha kuni namni kun badii takkan qabu obboleetti isaa ofii isaatii dhama'ee barbaadee hargatee naa gammadaa jedhee fidee isinitti agarsiifatee nutirree gammanneef warri gammadaniif. Kanaaf nama gammachuu guddaa qabu nama obboleetti ofii eegutee waggaa 16 jechuun qalbii miti ijoollee waggaa 16 miti nuti biyya ormaa keessatti otoo bilbilaan arginu otoo bilbilaan sagalee isaanii dhageenyu waggaa 3 waggaa 2 yoo turte dheebuu warraa dheebummaatii maal akkasii godhu ni beekta si galee
waggaa 16 miti jiini jaa dheebumaatii waan si godhu ni beekta tokkoon namaa jechuudha. Kanaaf namni kun immoo hambaa waggaa 16 muluu dhama'ee gadi bu'ee ol ba'ee amma nama laalu namni ishee itti fakkaate namni obboleetti faana yoo deemu obboleetti itti fakkaatte dheebuu meeqan obboleetti tana argate baga waaqayyoon isa gargaare nama cimaa rabbiin ni gargaara hammas abshir raajjiko. Kanaaf wal of gaafadhaa warroonni waan intaanii hojjettan xiqqoo sammuu keessatti gaarummaa naa mul'atu gaarummaa lallaba gaarummaa odeessa gaarummaan ikkoo siif malee eenyumaaf iyyuu miti. Yoo guddachuu ta'e koo raajjee sin barbaada jettee akkaataa ittiin akka raajjee taatu sana raajjee faana haasoftee ta'uu ni dandeessa. Nama wanti si dhoowwu hin jiru jechuudha. Isa faana wal qunnamtee haasa'uudha gaarummaa isaatiin jechuudha. Gaarummaa isaa haasoftee ni guddatta. Kanaaf iyyuu ani kan hin jedhu kanuma seenaa keessaan like subscribe godhaa. Raajjee koo abshiruu hin darbiti wanti hundinuu ammas obsa godhadhu dhaamsa koodha wanti hundinuu darba. Obsa barbaachisa. Akkuma kanaan dura obsaa taatetti ammas obsaa ta'ii. Abshiruu siin jedha riyaa gaarii. Namni dubbateen nama dubbisa. Dubbataa salphisuun jalaa callisuudha jedhe Oromoon. Kanaaf iyyuu ati immoo dubbataa jalaa callisi malee dubbataadhaaf dubbii hin deebisini. Ammas waaqayyoon bakka kana caala bakka gaariidhaan si aga'u. Obboleetti kee immoo ammas nama deebitanii wal argitan si haa taasisu. Sin jaalanna si kabanya. Anna ummata keenya ummata nagaa ummata jaalala waan hundaaf iyyuu nagaaf jaalalli waaqayyo isiniif haa ta'u. Waa'ee obboleessa keenya ammana irraa dubbachuudha akka beekumsa kootti kana irraa dubbachuudhaaf an dhufe waaqayyoon ammas warra waan gaarii yaanne gara gaariitti haa deebisu. Isinin jaaladha isinin kabajaa waan dhaggeeffataniif galatooma oola bulaa diban. Bye bye.